maaf iyyitanii yoo naan jettanii akka namni na dhaga'uuf. Maali sagaleen Waaqayyoo inuma lallabama. Namatu gurra dhabe moo sagalee Waaqayyootti waa hojjetuu dhabe ka jedhu baay'ee natti dhaga'ama. Sagaleen Waaqayyoo haala hundumaa keessatti hin hojjeta. Humna qaba. Nuti wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 eegaa dhaqaa maqaa abbaatiif ilmaatti kan hafuura qulqulluutti isaan cuubuudhaan saba hundumaa barattoota koo godhaa kan jedhu sababeeffachuudhaan biyyoota hundumaa irra deemnee wangeela kana lallabaarra. Yaa ummata nu dhagaya akkas jedhe Yesuus Yohannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 karaan jedhe karaan biraan jiru, dhugaan jedhe dhugaan biraan jiru, jireenyi jedhe jireenyi biraan jiru. Kana anama jedhe anaan malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu jedhe. Obboleeyyan koo jireenyi isin barbaachisa kottaa, dhugaan isin barbaachisa kottaa, karaan isin barbaachisa kottaa. Karaan sirriin karaan jannataa Yesuus Kiristoosidha. Haleluuyaa. Yesuusin dhufa. Haleluuyaa.